Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan dhaggeeffattoota keenya kan ta'edha. Alhamdulillahi rabbil alamin, faarunka allahati har'a inshaallah ta'ala waa'ee agartanii akkaataa salaataa irraa walii faasoyna. Akkaataa salaataa akkaataa itti harka ol fuudhan, akka itti rukuu godhan, akka itti sujuuda godhan bifa sammaraa dubbanna inshaallah. Rabbiin nu haa laaffisu, nafaana bu'aa isiniin jedha. أولاً جزء أجرتي صلاة هدأتو دائماً نية برباجسا سن أجرتني وربي أدى كيست أجرتني كإن شاء الله تعالى وان دبتمو في وان جدمو في نية أجرتي تلفظ عنيمو أكن متنية أو أن كان مرة راها سبنا إن شاء الله أما براكتس عن قوتش الله يسنجرسيس نبي كنا أولا كوبين إساء أكتر دمبا سجدي الله أكبر جن كوبا أكتر دمباسا كوبا أكن متك أبنجتشا أكن مكبني قياسني تولفودان حقا غرتي غرة برا بكتانا جتو روايان تكا حقا چيكو جتي رفت حقا چيكو قياسة چيكو تون حقا قياسة غرة جتو أسين غهن جتو يو حقا غرة تنجيت اللي يو حقا چيكو تنجيت اللي روايان أكلا جتو رفت الله أكبرين الموتو هدان ناراتون أينا سديه تلفت كسديه كاتا سديه نسيني دبتا أسين دور اللي سيني ورابي تنين جرا بل إنا نكرة تلالتني أما موتو كنا موتو تجرتني سن ورابوا فلوف أجل أنه هردوفتن أولا كم قدا كوبايسا دان كنا تنبانو دين كوبايسا ولد ديبس بفكان أنجد جارا نبي كن عليه الصلاة والسلام لا يفرج بينها ولا يدمها ولد تلك أجلة تمدنسو أجلة تلك دان بان جدو جريت ما يجوا كلمة جدو جريت أكسمت دوبا الله أكبر توني تكبيرتا أينا تكونوا إتوك أكي بني اللي نجرا أكي براهو الله أكبر بني اللي نو إتوك كدرا الله أكبر يفي هرك اللي ولين دبوه كلمة أما قولي كنا هرك ملي يجون الله أكبر يفي هرك ولين دبوه يجون الله أكبر يفي هرك ولين دبوه كبرا الله أكبر akkana jechuun aynaa kana sadeen tokko Allahu akbarii waliin fida tokko Allahu akbarii boodarra fida tokko Allahu akbar jedhee eegasanii hafe isaa ol fuudhee achitti ibsee aynaan kun sadeenu waan nabii keenya irraa sabate jechuun akkanatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam salaata isaa hidhata jechuun وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله akkana jedha sifti sadeenu nabii keenya irraa sabate jechuu akkas barbaachisa duuba eegasanii harka isaa akkam godha fuudhee harka isaa agartanii hidhate amma ka takbiirtan irhama hidhame eessarra kaahata jennaan qomarra kaayata jechuu asirra akkana kaayata isiin tunillee aynaa sadii isii keessa dubbatame suni maali kaffii jecha dubbatame kaffii jedhanii akkasuma duuba rusgii jedhanii akkasuma duuba saa'ida jira duuba ayni kun akki kuni kaffii yoo jedhan kana shanacha kanaan kaffii jedhan waan asii gadii kanaan kaffii jedhaniin jechuu duuba shanacha kana ganaa kanaan kaffii jedhama afaan arabaatitti duuba isa kanarra agartee harka isaa akkana kaayachaa nabiin akkana kaayata jechuu akkana kaayata gaafa kana asiin agartee harka isa dhaqqabe kun saa'idii jedhama kun immoo rusgii jedhama lafeen tun maccaqatteeta jedhaniin tun isiin tuni rusgii jedhamti amma duuba isii tanarra akkana kaahaa jechaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkanattillee ni kaahaa jedhan warra akkanattillee akeeke jira warra akkanattillee akeeke jira akka kanatti qabata jechuu marraa tokko tokko immootu yaqbid jedhan ni qabaa jedhan gaafa qabu akkami qaba akkana qaba jechuu ni qaba jechuu qabee akkana kaaya jechuu akkana qabata duuba akkana qabannaarree akkanuma akkana qabate asirra kaayate yeroo tokko tokko tantoomee qaba jechuu harka isaa kana jechuu duuba akkana qaba duuba isii tana eessarra kaan qommi jedhan kun agartee akka hisaab minu rahaway ittiin ummatan salaatee garsiisetti
harma isaa gubbarra kaahaa jedha harma isaa gubbarra takkiyyuu jalallee jedha akka kanatti agartee kaayata duuba akkana kaayata bakkiteen kaayatan asirra jechuudha ayyee kaayannaa tana keessatti namni hedduu wal dhabata sunnaa tana tamni isinii himetan namni gariin akkana kaayata gariin akkana kaayata gariin akkana kaayata kuni cuftuu bid'aa jecha hin sabanne riwaayaan agartanii ka jala kanatti dhuftee fi agartanii jala kana kaatu dhuftee da'iifa jedhan hin sabanne nabii keenya irraa alayhi salaatu wassalaam gochisuun hin sabanne jedhan kanaafuu agartee kalirra kaayatuulleen dhoorga nabiin keenya salaata keessatti kalirra kaayatinaa jedhe kalirra kaayatanii akkanuma boonuu akkana kalee qabatanii agartee akkasii salaatulleen dhoorga warri gariin immootuu qalbiin jihaa bitaa kana jirti jedhanii akkana fuudhanii akkachirra kaan qalbii qabuudhaaf sunilleen hin sabannee nabii keenya irraa kanaafuu agartee ka imaamul albaaniin kitaaba isaa agartanii keessatti nuu fide sifatu salaat kana jechuu duuba kama sirra kaayatuuti sunnaan kana nama sunnaa nabii keenyaa hordofuu barbaadeef jechuu akkaataan itti kaayatan asirra jechuu bifa kanaan gizee garii qabdiidhaan kanatti qabu gizee kaan immoo akkanumatti kaayu jechuudha agartee harki isaanii akkana kaanii akkana qabu jechuu kana akkasitti duuba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nuti jama'aan ambiyoota harka keenya ka mirgaa harka keenya ka bitaa irra kaayutti ajajamnee jedhe akkasitti duuba harka isaanii harka bitaa irra kaa'uun barbaachisaa akkanatti agartanii sunnaa nabii keenya namni hordofuu barbaade sunnaan nabii keenya akkana rabbiin salaata kana agartanii salaata keenya nu haa tolchu akkasi kaayama duuba harki eega san baranneetiin hin jenne ka itti aanu maali duuba akkaataa inni itti kaa'atu laallee jirra duuba ijji eessa laaluu qabdi ijji gizee san namni gariin akkana laalaa gariin akkana laalaa gariin samii keessa ol laalaa gariin homa agartee fuuldura isaa keessa olii gad dabru laalaa kuni cuftuu sunnaadhaan nabiin keenya irraa jenniinee jira ija keessan agartee ol hin fuudhinaa jedhe ammallee hin mil'atinaa jedhe akka mil'atinaa agartee jeedalaa ija keessan olii gadi hin gara hin bubbutinaa jedhe buttaa shayxaanaatii jedhe agartee olii gadi mil'atuun hin mil'atinaa jedhe eessa laalan duuba bakka sujuudaati allahu akbar jennaan bakki laalan bakka sujuudaati khalaas bakki biraan jiru kalaalan bakkuma sujuuda keetii san callaa laalta jechuu bakka itti sujuuda buutu san warri gariin ni dunuunfata akkanatti sunillee hin sabanne inni agartee ka imaana fidachuumaaf akkay godhaa immootu hin sabanne nabii keenyarraa jedhan alayhi salaatu wassalaam wani nabii keenyarraa sabate achuma laalu bakkuma sujuudaa san laalu jechuu akkastu barbaachisaa warri laaffisee agartee ka yoo dunuunfatanillee agartee ka harka ijii olii gadi wannan jenneef homaan gaboori jedhallee inuma jira immootu karaan irra caalan karaa nabii keenyaa waan ta'eef karaan nabii keenyaa nabiin achi laaluudha achi laalutti ajajee achuma laalla duuba agartee ijji bakkuma san laalu jechuu bakkuma agartee suyuudaa san laalu jechuu bifti kana jechuu keetti aanu jechaa duuba ruku'aaf agartee xiqqoo cal'isuu barbaachisa namni tokko yoo salaatu faatihaa qara'ee agartee yeroo fixateetiin waladaalliin jedhe eegasanii agartee amiin jedhe booda suuraa biraa yoo itti eegalate fakkeenyaaf suuratul ikhlaasaa jennu qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad eega jedhe allahu akbar achi booda callisa walam yakun lahu kufuwan ahad jedhe yoo akkasuma lafa dabre hoo suyuudatti so xiqqoo isiin callisin jechuudha sakandii wayii callisa sunnaan nabii keenya akkasi jedhan duuba agartee akkas callisuu barbaachisa akkuma agartee ka ayatattii gadi fixee jedheen walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar yoo jedhe sunnaa hin waffaqne sunnaan nabii keenya saktii xiqqoo garsiisa jedhan xiqqoo isiin callisaa ruku'aaf achi booda allahu akbar jedhu egaa agartee ka walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar callisiinsa dheeraa miti hagasi akkanatti agartanii achi booda ruku'a bu'aayedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkaataan ruku'a itti bu'an hoo akkami ruku'a agartee gizee bu'an jilbaan dura bu'an moo harkaan dura bu'an waan jedhu keessatti namni gariin agartee wayitii ruku'a bu'u dura agartee jilbaan gabbu'a jilbaan gabbu'uun sun nabii keenya irraa dhoowwe tokkoon keessan agartee yeroo salaatu akka gaalli agartee jilbaan bu'utti akka jilbaan hin buunee jedhu maaliin haa bu'u dura harkaan haa bu'u jechuudha harkaan dura bu'an jechuu bisa gara agartee gara ruku'aa deeman harkaan dura bu'uu qaban maaliif jennaan
jilbi agartee gaalaa eessa keessa jira jennaan harka keessa jiraaya. Kanaaf warri gariin agartee harkaan bu'a lukaan bu'a jilbaan bu'aa san akka agartee gaalli jilbaan bu'utti jilbaan hin bu'inaa jennaan bakka kana keessatti namni qooda argamsiise jilbaan bu'uu dhoorgee. Kanaafuu agartee ka jilbi namaa jilbi agartee gaalaa harka keessa jira. Harki gaalaa harka irra agartee jilbi jira jechuudha. Ka gaalaa jechuudha. Harka irra jilbi jira jechuudha. Kanaaf agartee ka harkaan bu'uun dhoorgaadha. Jilbi harkaan bu'aa gaalli harkaan bu'aa. Kanaafuu harkaan bu'uun dhoowwaa jedhee warra gara siffaamee jira. Warri kuwwan immootu jilbarraa dhoorgee jilbi gaalaa harka keessa jira jilbaan hin bu'inaa eega jedhe. Kanaafuu agartee namni jilba luka keessaa qaba. Gaalli jilba harka keessaa qaba. Achi wal dhabde dubbiin. Kanaaf agartee ka dura harkaan bu'aa jedhan Imaamul Albaanillee kana caalchisee ka harkaa kana jechaadha. Kanaafuu agartee ka namni yeroo bu'u iza takbiirtaa agartanii ka suyuuda bu'u deemu jechuudha. Iza suyuuda bu'u deemu jilbaan bu'a jechuudha. Harkaan bu'a afwan. Iza suyuuda bu'u deeman dura harkaan bu'an jilbaan gadi hin bu'anii. Inshaallahu ta'aalaa achiin duratti immootu ruku'atu dursa. Inshaallah ruku'a irraa isinii dubbadhee achi booda agartee ka suyuudaa kana dabarraa. Ruku'a yeroo bu'u nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam eega ruku'a bu'ee booda harka isaatiin jilba qabata. Yeroo agartee ka harka isaatiin jilba qabatu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sunnaa nabii keenyaa irraa akkaataan itti nu himan jilba isaa yeroo qabatu akka waan qabuutitti harkaan akka waan qabuutitti akkasitti qabataa jedhan duuba. Hayyee amma qaceelatti ilaala. Amma ruku'a irra jirra jechuudha. Gara ruku'a deemu jirra. Gizee gara ruku'a deemu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bifa kamiin ruku'a isaa godha yoo ka jedhamu taate bifti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ruku'a itti godhu Allahu akbar akkatti qabata jechuudha. Akka waan agartee jilba isaa kana qabu akka waan jilba isaa kana qabu agartee akkasitti bu'a nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana qabata jechuudha duuba. Akkaataan qabannaa nabii keenyaa jilba bifa saniini jechuudha. Bifa saniin qabata haala san irratti deemi nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Itti aanu طيب yeroo agartee ka jilba qabatu quba isaa kanniin akkuma isin garsiise kana walitti maxxansu adda baasa. Qubbeen harkaa kana adda baasa malee walitti cimin godhu adda baasa. Haala kanaan duuba agartee ka akkana qabata jecha akkuma ture isin garsiise akkana qabata duuba agartanii hin mul'atan si'a akkana qabata jilba isaa jechuudha. Akka waan qabuuf keessatti akka waan akkana qabuuf agartee deemtitti akkasitti duuba qabata jecha jilba isaa kana akkanatti. Jilba isaa eega akkasitti qabee yeroo kana waan irraa dhoorgamantu jira. Ciqileen kun akkana asitti as maxxanuu qabu. Ciqileen kun asitti cinaachatti as maxxanuu qabu. Kuni cinaacha kana tuquu hin qabu. Kunillee cinaacha kana tuquu hin qabu. Irraa fagaatuu qabu. Laalan maqaceelatti. Akkana jechuu duuba. Akkanatti qabata duuba. Amma yeroo kana cinaacha hin tuyne. Cinaacha hin tuyne jechuu duuba. Kottu musal. Kottu gara gargar. Amma laali harki isaa kuni asin tuqu jechuu. Harka kana ciqilee kana cinaacharraa fageessuun ciqilee isaa cinaacharraa fageessaa jedhan nabiin keenya. Ciqilee jechuun kana kuni kanan tuqu garatti wal maxxanuu qabu jechuudha. Mee kana asiin tuqeen nuti irra gajjeeni. Akkana nama suyyuutu jira. Kuni dogongora dhoorgaa jechuudha. Akkanatti agartee salaanne sunnaan nabii keenya akkanaa miti. Warra agartee akkasii ofirra gadi jedhu jira jechuudha. Akkasitti ciqilee isaa ofirra gabbuusee. Amma laal ciqileen gaafa kan asiin kun wal maxxanii wannatti. Ciqileen isaa agartee cinaacha tuqee jira jechuudha. Kuni dhoorgaa ciqilee cinaacharraa fageessuu barbaachisa qad godhee diriiruu qaba diriirse. Akka hin deeqateelatti diriiru.
akkanatti walirraa fagaatuu qaba bootaan kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Banaa ta'uu qaba jechuudha. Qaceela isinii mul'ate kana mootuu diriirse mataa kan kee akkanatti kooduu deega buuse mandaabiin duuba akkanatti harkaan cabsin qaba erga diriirse qaceelatti amma kun akkanatti walii qaceeluu qaba istireetii ta'uu qaba laabbiin isaa fi mataan kun akkan istireetii ta'uu qaba. Haga bishaan yoo itti naqan bishaan agartee duyda isaatirra qubatuu danda'utti jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam osoo haalli nabiin keenyatti dalagu jecha osoo hattan bishaan irra naqanii haga bishaan irra hin jiinetti jechuudha. Akkasi duuba kanallee gadi hin buusan akkasumatti bakka sujuudaa laalan istireetii ta'uu qaba jechuudha. Abboo duydi kan keenii goggogaa qorra qabda. Kanumatti duuba akkana kullaal istireetii ta'uu qaba. Akka loo hatitti qat jedhee istireetii ta'uu qaba jechuudha haalli kun. Rukuu irratti akkana barbaachisa. Uf jala agartee gadi seensan akkana gadi seensime. Warra akkana gad jedhu jira. Kuni dogongora. Waytii rukuu abu warra akkana godhu jira. Kun hin ta'u jechuudha. Jilbi keellee cabuu hin qabu diriiruu qaba nuyi keellee. Kunillee diriiruu qaba kunillee walitti qaceeluu qaba jechuudha. Yoo nama dhukkuba qabu taatee immoo sababa dhibeetirraa waan adda addaa irraa taate sun daruuraadhaa rakkoo hin qabu jechuudha. Suni gaafa san daruuraadhaa rakkoo hin qabu. Ammallee jilbarra maal jenne quba walitti maxxansu. Cimu walitti hin godhu jechuudha. Cimu walitti hin godhu jechuudha. Haalli barbaadamu sana. Ayyee ka itti aanu. Mataan kallattii duwidatti qaceelaa. Tumaaniina barbaachisaa ragga'ee agartee haga lafeen cufte agartee walitti deebi'ee qajeelee dhaabbatutti akkasitti agartee deemuu nama barbaachisaa. Kabiraa kana nabiin keenya irraa dhoorge kami qontoora. Akka harraagessi agartee dhiiga qontoorutti akkan qontoorree salaata keessan jedhe. Qontooru jechuun akkam harraagessi gisee bishaan dhugu. Akkana godharee agartanii. Akkana jedhee akkana godhata. Akkana jedhee akkana godhata. Warra gisee salaatu agartee Allahu akbar jedhee achumaan osoo duydi waliin qad jedheen dhaabatiin achumaan lixu jira jechuu gara sujuudatitti. Kuni qontooruu jedhama. Qontooruu jedhama. Ammallee agartee Allahu akbar jedhee suma jilbaaf deemu agartee ol deebi'a. Asii ammallee lafatti lixa. Duydi isaa diriiree bakkatti deebi'een dhaaban. Lafeen cufti. Waytii agartee ka Allahu akbar jedhe. Diriiree lafeen kee qad jedhee dhaabbatu. Achirraa yeroo ol deebite sami Allahu liman hamidaa. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دعائي فيتي او في اتبوت تكرا قرامتو تاتي دوي دي مو قد يلي بكد ديبو قبها بساني عريفنا من برباچي سجدتو كانت طمأنينا برباچي سا يو امام نك عريفة اللي تاتي الراهي كتملي ولي من ديما نتا يو امام ولي للجرات مالك جنان صلاة تبت أكسيت ديمنا برباچي سا كنا فكسيت رقا انججو كبرباچي سوساني تو اتعانو نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث كويسة وان جده غرباتو كوكا كاسيتي صلاة أرجع وسو حالا كان راتي كدو تاتي حالا أما أغرتي درجو جوكا أغرتي جرجر سوكا كونتورو كان راتي كراجس يقولوا كان غدا أغرتي الراجس تيجا بدو أكاس غدا سو كان تي كدو تاتي حالا كان راتي كرا كي ينتهي راتي نبي عليه الصلاة والسلام كان هو أغرتني أمرين سوداكي سايتو أمرين سوداكي سا صلاة كانت تلفتشو برباچي سايتو نما كان جهاتما صلاة ركوع ميتي سجودا ميتي أغرتك ركوع لتكرران كي بلمن جرايدا مري لما كتابي فا أنا أقول ربنا حاسته ونمال جنان شرطي سيدا كسلا نبي كنا رتين برسيس صلوا كما رأيتموني أصلي النبي عليه الصلاة والسلام أك أنا كنا كصلاة أغرتنيتي صلاة هاجد أك نبي نتي صلاة تي أكسيتي صلاة نمبر باجي سيجو أكسي دوبا أشبودا كيتان أغرتني سجودا جتو سجودا كما رأيكو دبني نمني أول أغرتي كبو يسمى وجين أركان بوا الله أكبر أركان غير لفاتي نيجو جلبان دور الله أكبر jadi orang kesibu luba kajilba rad orke nabi jenne karakana filate imam al-albani le pori gara harka jadi le majra duba in motu jilbar rawan orke akagal le agarte jilban buti muina jadi nabi ni kana fagarte ka jilbi gala harka kesa jira jilbi nama in motu luka kesa jira baka kana tiklaf ni umame hata uti ega jilbar rad orke jilbi kena luka kesa wan jiru jilbanin buru harkam buru kana itu duba sunnah nabi kenna harkam buru jechu berarti gize gara agate lafa gademan Allahu akbar akkasitti buru jechu
wani nama barbaachisu akkasitti bu'uu barbaachisa. Duuba yeroo sujuuda isaa bu'u qubni isaa akka jenne san akkanatti addaan banama moo walitti qabama yoo jedhame qubni isaa walitti qabama. Qubni isaa walitti qabamee gara qiblatitti garagalee akkasitti bu'a jechuudha. Amma sujuuda bu'aa qajeelatti na laala. Allahu akbar. Suduuda gurraatiin laal kuni suduuda gurraatiin kunii fi gurri walitti qaceeluu qaba. Xarafni kunii fi gurri walitti qaceeluu qaba. Riwaayaa biraa keessatti ceekuuta jettee riwaayaa dhuftee jira. Ceekuu walitti qaceeluu jecha harki. Akki kunillee ni jira. Kalammata agartee gurraa fi xarafni agartee kubbeenii walitti qaceeluu. Ka itti aanu bobaa kana agartee raasatti baasu. Bobaan kun agartee ka akka mul'atutti gizee suyyuudaan akkana suyyuuduu dhoorgan akkana qucum jettee yoo ka suyyuudu taate akkasi qucum jettee suyyuuduun dhoorga. Kun agartee harki waliin maxxanuu hin qabu, kunillee asin maxxanuu hin qabu. Bobaan kan kee dirree bahuu qaba jechuudha. Qubni kan kee kun ka harkaa qad jedhee diriiruu qaba. Qibla irraa gara galuu hin qabu. Xarafni isaa achi qaceeluu qaba. Addaalleen hin bantu. Kanatti addaan hin banan walitti qaban jechuu quba. Eega walitti qabdee harka kan kee akkana banta. Akkana banta jechuudha. Harka kan kee ni fageessita. Kanallee ni fageessita cinaacharraa, kanallee ni fageessita cinaacharraa. Cinaacha jalatti as maxxansitee akkanatti hin salaattu. Akkanatti achi bal'ifta jechuudha. Akkas ofirraa achi dheeressita immoo musallaan dhiyoo tana bitan agartee xixiqqashoon takka nama hin geettu. Namni isii irras salaata. Isirra yoo salaatte akkana yoo salaatti malee duuba agartee ka isii irraa achi si jalaan dheerattu. Waan akkasitti tolchaniif hin beekne duuba. Musallaa akkasii sallama yoo godhate malee namni yoo nama akkam gabaabaa ta'e malee nama hin geettu. Dhedheertuun ni jirti garuu laallachuu barbaachisa. Akkasis salaatan. Qubni kortumsa. Karana gargalisuu jirti. Amma kalukaa kana qaceelan laala. Kalukaa kana qaceelatti laala. Luitti kun akkanatti laala. Kotteen lukaa kun kubbeen lukaa akkanatti dhaabbachuu qaba. Waliin maxxanuu qaba. Yoo akkanatti addaan ta'e sunnaan kun namni. Sunnaan nabii kennaa akkanatti walitti dhufu. Akka Imaamul Albaanii kitaaba isaa Sifatu Salaat keessa nuuf fidetti akkanatti waliin maxxanne. Kubbeen kun akkanatti qatti jedhee walitti galu jechuudha. Qubni kun akkana faanti jechuudha. Qubni kun immootu gara qiblaa laala. Gara qiblaa laala. Warri gariin ka fuudhee kan as gubbaa kaa'u jira. Akkanatti. Akkana warra godhu jira gizee salaatu. Kuni dogongora. Dogongora jechuudha akkanatti kaa'uun. Akkanatti hin kaahan jechuudha. Warri gariin immootu ka gartee lukuma isaatu faallaa gara gaggalchuu jira. Akkuma adda addaatis salaatan sunnaan itti sabate immoo akkana nabii kennarra. Akkanas sabate jechuudha. Akkana ta'uu qaba. Ammallee kunii fi kun wal dhaqqabuu hin qabu. Achi biratti achi wanna godhee akkasitti. Laal kun addaan fagaachuu qaba. Kunii fi kun wal tuquu hin qabu. Kunii fi kun wal tuquu hin qabu. Yoo ofirra gachiisee ofirra gattaa salaate akkasitti. Akki kun sunnaa nabii kennatii miti jechuudha. Mogoleen kunii fi taa'an kun adda fagaachuu qaba. Mogoleen kunii fi taa'an kun adda fagaachuu qaba jechuudha. Jidduun kun nifaasa qabaachuu qaba. Akkasitti ofirra gadi ta'anii hin salaatan jechuudha. Akkasii miti sunnaan nabii kennaa akka itti argame kun agartee akkanatti ta'u mool jedhii ta'e akkasumatti ofirra taa'e. Suyyuuda lameen jidduu akkanatti taa'uu dandeetta. Suyyuuda lameen jidduu amma suyyuuda karaa lama salaata suyyuuti. Ol deebi'e. Ammallee deebi'e. Akki kun ni danda'ama suyyuuda irratti. Tashahuda duraa keessatti illee ni danda'ama. Tashahudni lamaanii beektanii yoo agartee ka salaata subiidhaa ta'e malee sunnaan fa'allee rakkaa lamaan salaatanii akkasuma agartee salaata zuhurii, asrii, magriiba waan cufa keessatti yoo amma tashahuda irra jiraate tashahuda duraa
tashahuda dura hattahiyyatu dura namni kenna gariin hattahiyyatu dhaan beeka hattahiyyatu dura san keessatti akkamitti akkanatti teettee salaatuu dandeetta jechuudha. Qubni kun immoo akkanatti walitti maxxanee irra taa'u namni marti yoo barate malee hin danda'u. Akkanatti teettee tashahuda duraa akkasii qara'uu dandeetta. Akkanatti teettee qara'uu dandeetta. Yoo feete immoo kan of jala cabsitee akkanatti illee teettee salaatuu dandeetta jechuudha. Lukatee tabitaa tana of jala cabsitee akkanatti taa'u akkasii agarsiisanitti luka walitti maxxansitee taa'u bifa lachiinuu sabatee jira sunnaa nabii kennaa irraa akka lachittuu gizee tokko akka tokkos salaati gizee tokko akka tokkos salaati bifa maraanuu agartee nabii kennaa irraa sabatee jira jechuu alayhi salaatu wassalaam. Teessumni dhoorgaadhaa kami? Teessumni dhoorgaadhaa. Teessumni dhoorgaadhaa ta'ee garana garagale. Teessumni dhoorgaadhaa ta'ee eegel lafa gahiitaa. Akka sareen teettutti hin taa'inaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Teessumni saree sun luyti nama akka saree waan hin ta'iniif namaan qaceelu harkaan beekamni lafa kaan. Tufa kana lamaan waliin maxxansa. Waldirii harkaan lafa kaan. Kana amma saree masootichaa isaa asirra isinii kenna malee namaan qaceelu akka sareen akkasitti teettutti hin taa'inaa jedhee dhoorge. Hin taa'inaa jedhee dhoorge teessumni sareedhaa akkasi duuba. Ammallee kalammataa kenni dhoorge qaceelumatti taa'een. Anuma isin garsiisaa kuni kun ka agartee dhoorgaadhaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam harka irratti harka ofii irratti akkanatti hirkatanii akkanatti agartee taa'anii salaatu akki kun dhoorgamaadha harka keessan irratti hirkattanii hin taa'inaa jedhe gizee tashahuda fa'aaf taa'an sujuuda lameen fa'allee yoo nama dhukkubsatu taate manguddoon fa'a akkana salaatu suni agartee daruuraa irraayi rakkoo irraayi namni immootuu fayyaa qabu takki hirkannaan kun akka kanallee ta'uun ni mala akki kunillee agartee ka ni mala namni gariin akkanatti taa'a akkanatti taa'uun tashahuda agartee dhoorgaa jechuu akkitti taa'an akkanumatti taa'an jechuu akkanumatti taa'anii duuba akkana barbaachisa akki biraa tashahuda irratti gizee taa'an quba tanallee agartee akkanatti taa'uun ni danda'ama akkanatti agartee quba isaa akkanas sochoosa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkanas sochoosa quba isaa arrabsituu tana jechuu akkanas sochoosa akka malee shayxaan irratti jabduudha jedhe shayxaan ari'uudha wanni akkaan shayxaana ulfaatu jabduun takka isii tana bifti isii quba kana mootu takkattii tana malee tanan godhan lamaan akkanan godhan kaarta mirgaa kana callaa gootu kana callaa akkana goota duuba akkana qabda quba keellee akkana qabda jechuu akkanatti illee qabuun dhufee jira quba guddaa kanaa fi quba dheeraa kana akkanatti caafii zeeroo godhanii banaa godhanii akkanatti qabuun jechuu akki kunillee sabatee jira nabii keenyarra alayhi salaatu wassalaam akka maraa itti dalagachuu sunnaa nabii keenyatti alayhi salaatu wassalaam bifti kun argamaadha jechuu teessumni biraa agartee ka nabiin keenya salaatul leylii keessatti eega umriin isaa guddatee agartee ka du'aaf ganni tokko isaa hafee booda umriin isaa guddatee jennaan nabi Muhammad agartee salaata leyliidhaan dhiisuun salaataan beeytanii yeroo salaatu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkanatti taa'ee salaatuun irraa argamee jira akkanatti murabba'an jedhaniini akkanumatti taa'ee agartee quraana isaa qara'ee akkasitti agartee ka ofirraa wayitti bakka ruku'aa ga'e ol ka'ee agartee ka ruku'aa godhee akkasitti agartee deebi'ee tartiibni leylii keessatti dhufe immoo salaata leylii keessatti nabiin keenya akkanatti ni salaata jechaadha akki kun salaata leylii keessatti nama umriin isaa guddatee eegasanii dadhabbiin isatti argamte yookiin fayyadabiitiidhaan bifa kanaan taa'ee sunnaa isaa agartee kalkanii ka duraan salaatatu ofirraa itti oofachuu danda'a jechuudha oofachuu danda'a yoo waajiballee ta'e yoo akka biraatti taa'uu hin dandeenye akkanatti taa'uu yoo danda'e itti oofachuun karaan bal'aa jechuudha akkasitti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam salaataa jechuu bifti salaataa akkana fakkaata obboleewwan keenya goomirra taa'uu irraa dubbanne sujuuda keessatti mootuu quba addaan hin bal'isu akkasitti kaa jennee irraa dubbanneetiin hin jirra kanuma duuba teessuma akka sareedhaa nabiin keenya irraa dhoorge jenne teessuma akka sareen agartee kaateettuu san nabiin keenya irraa dhoorge alayhi salaatu wassalaam akkasitti hin taa'anii libsannaa agartee ka ammallee akka agartee libsuu jeedalaa sanillee irraa dhoorge kana fakkaataa gabaabbinaan insha Allahu ta'ala piraaktisaan kun immootu waan jidduu kana jedhamu waan gizee takbiirtaa irhaamaa jedhamu
دعاين أين هدون رفته سن إن شاء الله تعالى ترتيبا سني ورابا والركوع الرجل أمو أغرتي وان الراد أورغمي وان جتون هيممو السجود الرجل أمو وان الراد أورغمي وان جتون هيممو إن شاء الله تعالى كوني كم ورابتين إن شاء الله سني ديما كوني كفر اكتسا كوجين قرسيسو جلادا والله أعلم واني أغرتي كان تملتي أغنما أغربين ولي مدير سكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته